Toora sadiitiin nagaan si geechuun barbaada. Baga walumaanuu nu ga'e. Tole mee godinarraa dhuftanii fi maal qabattanii dhuftanii irreecha bara kanaa miidhagsuudhaaf akkamiin qophooftanii dhuftanii kan jedhu asirratti ibsuu akka nu ibsitu barbaanna. Kana malees akka argaa jirrutti nyaata aadaa godina keessanii bifa garaagaraatiin miidhagsitanii dhiyeessitanii jirtu. Nyaata aadaa kan akkamittiin qopheessitanii kan godinni Harargee immoo yookiin godinni keessan ittiin beekamu nyaati addaa maali kan jedhu kanarratti ibsa gabaabaa akka nu kennitu barbaada. Tole godina Harargee baarraa hin dhufe sagantaa ayyaana irreechaa kana miidhagsuudhaaf tokko garee artii qabannee dhufne hawwisoodha. Tokko garee nyaata aadaa agarsiisu qabannee dhufne Harargee irraa kaanee kiiloomeetira 500 deemnee dhufneeti Finfinneetti nyaata kana qopheessine kaleessa guyyaa irraa eegalee edarrafne halkan akka nama bulan dubartoonni kunis Harargeen wantoonni isin beekamtuun keessaafuu nyaanni aadaa inni tokko marqa shuuroo affeellama jaamti maqaan isii garbuurraa hojjetamti. Affeellamni nyaanni aadaa affeellama jaamu kana nama baay'ee kabajjuu gaafa dubartii hannituu haati qorii tana gooteeti nyaachiste jechuudha. Maalirraa hojjetama? Garbuurraa hojjetama. Garbuun ni feeddagama. Garbuu ees qamadii feeddagameeti ni daakama. Garbuu firii isaa bilcheessitee sirriitti eeguu bilchaatee booda itti marqite jechuudha. Midhaan daakame sanii baay'ee nama kabajamaadhaaf hojjetama nyaanni kun. Kan biraa nyaanni inni kun biddeena. Inni irraa hojjetamu bishingaa fi xaafii irraa hojjetama. Kanaas dubartiin dur abbaa manaatiif waan akkanaa kana hojjetti. Aadaa keenya keessatti biddeena furdistee busteeti duqqusa jaaniin barbaree harkaan tumamtuutu jira. Qimamiin itti godhamee waan baay'een itti godhamee isa san itti neexee walitti deebistaa yoo xiqqaate guyyaa sadiif ni tura. Abbaa manaatiif hojjetteeti gaafa inni deemu fa'a kannitii fi abbaa manaa qofa nyaata? Keessummaafis ni kennama. Keessummaafis ni kennama. Nyaata Harargeeti jechuudha. Kuni bixaan bittiidha. Inni kun bixaan bittiidha. Bixaan bittiidha. Qamadiirraa hojjetama. Qamadiin feeddagamee goggogsanii daakameeti jiifamee bukeeffamee irraa hojjetama jechuudha. Kuni gaafa nama gaafachuuf deemtullee qabataniillee deemuudhaaf illee haala namatti toluun hojjetama. Kuni deeyiloodha. Qamadiirraa hojjetama. Kanas manattis keessummaan hogguus dhufuus kursiifis maaliifis hojjetameeti itti fayyadamama jechuudha. Akka Harargeetti. Inni kuni biddeena killee jedhama. Daqiiqaa killee fi kaameeraadhaan sirriitti dhoyitee bukeessiteeti osoo garangalchine biddeena kana buuste jechuudha. Namatti gaafachuufis yeruma san gaafachuudhaaf tola. Nyaata aadaa Harargee keessaa. Kan biraa nyaanni aadaa Harargeetti beekamtu kan godina Oromiyaa biraa keessa hin jirre inni tokko hunda si agarsiisu waan natti hin tolle sa'a sirraa fudhatuuf isa saniin si agarsiisa hulbata. Laaffisoo jaama. Nyaanni kun laaffisoo jaama. Abishiin akaawameeti daakama. Abishiin akaawameeti hulbata akaawanii daakan qimama itti naqamee jechuudha. Kuduraa hunda itti gootee lafee foon itti gootee hulbata itti neexaa. Nyaanni kun nyaata baay'ee bareedaa fi miidhagaa garaa namaatiif illee qoricha kan ta'e jechuudha. Akkana biddeena xaafii buufamee kanatti naqanii hulbata sirriitti jiisteeti gaafa nyaattu immoo akkana martee nyaattaa nama qubsaa nama garaa illee hin bahu nyaanni isaa baay'ee nyaata namatti tolu. Kan eegaan siin jee booda Harargeen gama biraatiin kuduraa fi muduraadhaan beekamti. Si qammasiisu? Mee si dadhabsiisa. Hulbanni kun baay'ee namatti tola waan ta'eef. Baay'ee xiqqoo. Tole egaa kuduraa fi muduraan beekamti. Kuduraa fi muduraa keessaa kan godina biraan jirre fakkeenyaaf maandariinaan beekamti. Maandariina gaafa faaruuf illee wanta jaan akka maandariinaa jechuun baay'ee bareeddu jechuudha. Mi'aa isaa dandhabe. Kuduraan ammas godina biraan jirre inni kaan si darbe. Gishxaa jaamaa kun gishxaa jaamaa paappaayee fi burtukaan illee bakka biraan jira gishxaan bakka biraan jiru ambashook immoo gishxaa isa qoree qabu kuduraa baay'ee miidhagaadha. Gishxaa kun illee gishxaa kuni ambashook jaama inni kun gishxaadha kun immoo ambashooki
firii qaba hundinuu keessaayi. Harargeeni waan kuduraa Kanaanis ni beekamti jechuudha. Kabiraa oomishni keenya egaa dalluun teenya tana kun egaa jimaa awwadaayi. Haqaaraan tuni jimaan gosa qaba. Jimaan gosa qaba. Inni kun immoo jimaa keessaa isa tokkoffaadha. Kan awwadaayi. Gatiin isaallee baay'ee mi'aawadha. Meeqa gatiin isaa? Hanga 3,000 kiiloon tokko hamma 3,000. Kiiloon 3,000 baasa kun amma 3,000 baasa. Baay'ee qaaliidha. Oomisha jimaa kana egaa namni hin beeku ni isin beeksisu garuu biyya kanaaf hagalchaa jiru. Oomisha galiillee galii guddaallee hagalchaa jiru jimaadha. Jimaan nutiif dalluudhaati nu harkaa inneetiif inni kanallee. Tole. Guddaa galatoomaa. Fadda. Itittuudha. Kuni geeba jaama. Geeba kanaani namaaf dhiyeessite jechuudha. Kuni meeshaa ittiin dhuganii. Meeshaa ittiin dhuganii jechuudha. Meeshaa aadaa kan ittiin dhugamu jechuudha. Geeba jaama geeba. Kuni buchuma. Aannan itti naqama. Kanaan dhugamaa jechuudha dur uummanni keenya kanaan dhuguu ture. Kana fakkaata gaa Harargeen. Looziinis oomisha keenya Harargeeti. Baabbileetti oomishama. Karaa Fadisii fi Baabbileetti oomishama. Oomishama beekamaadha. Akkanatti finnee Harargeen maal akka fakkaatu ayyaana Irreechaa kana miidhagsuudhaaf asitti argamnee jirra gaanulleen. Baay'ee isin galateeffannaa akka waliigalaatti dhumarratti ayyaana kana ilaalchisee dhaamsa maalii dabarsuu barbaaddu? Tole ayyaanni Irreechaa kan amantiinis addan baasne saalaan addan baasu umriin addan baasu Oromoo hundaatutu irreeffata. Baga gannarraa gara birraatti nu ceesiste jedhanii Waaqa galateeffachuudha. Ayyaana kana gaafa kabajnu immoo irreechi tokkummaa jaalala kan nagayaa ta'uusaa ibsuudhaaf karaa duudhaa sirna gadaa keenya qofaan akka kabajnu nama hundaaf dhaamsa kiyya dabarsa. Hundaafuu uummata Oromoo qofa osoo hin ta'in sabaa sablammoota biyya kanaa hundaaf irreechi Finfinnee waggaa 150 booda deebi'ee dhufe kana akka nu waliin kabajjan baga ittiin isiniin gee baga waliin nu gee jechuun barbaada. Guddaa galatoomaa isinillee baga geessanii baga waliin nu gee jechuu barbaadna galatoomaa.